ሰላም ሰላም ውድ ኢትዮጵያውያኖች፣ እችን ልጅ ያገኘኋት በር ላይ ነው። እያለቀሰች ነው። ምግብም አልበላችም፣ ምንም ውሃም አልጠጣችም። ያገኘኋት በር ላይ ነው እና ሰዎቹ አውጥተው ጥለዋታል። እና በእናታችሁ ዱባይ ያላችሁ ዱባይ ቢሮዋን አታውቅም፣ የመጣችበትንም አታውቅም። አውጥተው 1 ወር ምናምን ነው አለች ከመጣች አውጥተው ጥለዋታል። ደሞዝም አልሰጡኝም ብላለች እና እያለቀሰች ነው የምትገኘው። ርቧታል፣ መናገርም በደንብ አትችልም ማለት ነው። እና በእናታችሁ እዚህ ቅርብ ያላችሁ ሰዎች መታችሁ ብትረዷት። ያለችው ዱባይ አልቆይን አሰላማን ያለችው ሰላም harka fuudhee akkam jirtan jaalatamtoota hordoftoota keenya jirra jirtu fayyaa keessanii baga nagaa fayyaa taatanii annagaa kootii galata waaqayyo egaa akkuma argitan obboleettii keenya kana jechuudha erga dhuftee ji'a tokko damooza ishiitti isin kenninee fi baasanii alatti gatan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waan dubbannus wallaalleerra kinoo mucayyoon tuni ala teessee garmalee beeloftii godaan irratti galtee jechuudha. Garmalee beelofteetii jechuudha. Kinoo mucayyoon tun nyaata fiddee fi dhuftee haala kanaan dabarsite jechuudha. Keenya yoo dubbatanis hin tolu, yoo dhiisanis hin tolu, akkuma goonuu wallaallee dhugaa dubbachuuf waa'ee keenya baay'ee na gaddisiisa jechuudha. Adaraa namni beektan, namni viidiyoo kana sheer gootanii namoota biroo namoota ishee gargaaruu danda'an biraan geessanii ka TikTok irratti argitaniirtu viidiyoo TikTok warri qabdan hin argitu. Achiinis sheeraa godhama, isinis sheer godhame. Obboleettiin keenya kun dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa. Amma meeqatu rakkachaa jira dhugaa dubbachuuf yoo ta'e baay'ee nama gaddisiisa. Meeqatuyyuu akkanatti rakkachaa jira. Dallaalli biyyarraa hojii jira jedhee fidee waa hedduun fidee karaa irratti baastee madaamin damooza ishee osoo hin kenniniif baastee kan gattu waan hedduudha jechuudha kan deemaa jiru. Siriyyuu amma erga dhiifama kanaa minaamina jedhanii girgir jechuu qabe jechuudha uummanni. Kanaaf baastee gatte jechuudha. Kinoo akkuma argitan kana jechuudha. Ijoollee keenya adaraa keessattuu warri afaan hin beekne Dubaay osoo dhufuu baatanii baay'ee gaariidha. Maaliif afaan yoo hin beekin hojiinis nama harkaa bada yookaaniifis namaafis hin ta'u. Irra caala kan barbaadamu warri afaan beekan jechuudha. Nyaata danda'u, hojii waan hundaayyuu hin danda'u jechuudha. Afaan warri danda'an yoo ajajanis yoo lolaniinis hin dhaga'u. Immoo waan jedhaniin waan hin beekneef baay'ee rakkatti jechuudha. Kinoo haala kanaan karaa irratti gatamte rakkachaa jirti jechuudha. Keenya kun yoo itti dhiisan malee, yoo itti dhiisan nama dhiisu jedhe Hacee Hundeessaa jechuudha. Yoo itti dhiisnes akkaataa itti dhiisnu hin qabnu jechuudha. Kan rakkachaa jiru, kan badaa jiru, kan miidhamaa jiru lammii keenya waan ta'eef kan miidhamaa jiru lammii kee kan si fakkaatu yoo miidhamu baay'ee tokko garaan nama bada jechuudha. Obboleettii keenya kana gaa'e warroonni sheer gootanii namoota ishii gargaaruu danda'an biraan geessa. Sheer godhaayi, laayikii godhaayi isiniin jedha akka namoota baay'ee bira ga'uuf jechuudha viidiyichi. Amma isinii danda'ameen obboleewwan keenya biyya gorsaayii akka hin dhufnee kinoo haala kanaan ishiin gatamtee jechuudha. Biyya namaa kana keessatti gatamuu dhiisatoo manuma keessattuu osuma kophaa keenya taane baay'ee nama dabbara. Karaa irratti ba'anii gatamuun namatti achaa hafuuti jechuudha. Haala kanaan immoo beeloftee rakkachaa jirti jechuudha mucayyoon kuni. Kinoo waan ishiin nyaattu argaa jirtan jechuudha. Kan ishiin fiddeef natti fakkaata. Haala kanaan baddeetu ala keessatti dhugaa waan jedhu wallaalaa jira jechuudha. Jechuun waan jedhan baay'ee nama wallaalchisa. Maaliif jennaan biyyarraa hojii hin jira jedhanii birrii 70,000 fudhatanii jechuudha. 70,000 100 jechuudha. As dhufuudhaaf Dubaay kana dhufuudhaaf 70,000 100 jechuudha. Warroonni afaan hin beekne dallaalarraan haala kanaan dhufu jechuudha. As gahanii immoo jechuudha gaafa hojii malee hafanii akkasumas immoo bahanii karaa irratti gataman kana sammuun nama maraata jechuudha. Jechuun isaan waan qaban hunda, maatiin keenya waan qaban hunda gurguranii nu erganii garuu asitti immoo akkana taana jechuudha. Dhufnee rakkooleen garaagaraatiin immoo saaxilamnee wantoota hedduu taane jechuudha. Kan
kan rakkannu biyya namaa kana keessatti dhugaa dubbachuuf waan hin jedhu na wallaalchise. Kanaafuu warroonni biyyarraa maallaqa fakkeenyaaf warroonni biyya namaa kana haa dhufan as dhufanii ofaa jijjiiran jettanii yaaddan jechuudha. Hojii hoo argitaniif hojii dhaabbataadhaan fidaa. Ijoollee hojii dhaabbataa malee hin fidinaa. Madaamin har'a fudhattee har'uma baastee kan gattu. Fidee dallaalan kanasitti maallaqa ishii irraa nyaatu yookaan immoo maallaqa ishii ofiisaatii fudhatee ishii harka qullaa kan hambisu kanniin osoo hin ta'in madaamii maallaqa hin kaffalleef yookaan osoo hin ta'in biiroo gaariirraan yoo dhufan nama gaariirraan biiroo gaariirraa yoo dhufan hojiis gaarii argatu. Gaafammoyyuu hojii sun ta'uu fi baatellee ni jijjiirratu jechuudha. Ilmi namaa haa du'iin hin jiru yoo namaaf hin taane jechuudha. Kanaafuu jijjiirrachuu bakka danda'an biiroo gaariirraan nama hojii galchuurraan namni hojii argatee hojii argee yaamu malee callisanii ijoollee achi asiin harinaa jechuun barbaada jechuudhaan biyyarraa. Ijoolleen biyya ofii keessa yaa taa'an. Paaspoortii baafatanii miti tasaaka'uu fi didee miti yaa taa'anii. Maallaqa isaanii maallaqatti nafne. Warri qotiyoo itti nafu. Ishiin deemtee bakka geessee bakka garaashii geessee maatii ofiitiif hin dabarsitu. Baay'ee ulfaatadha jechuudha. Kanumarra yoo nutti hafe hoo biyyuma namaa kana fiduu dhiisuun biyyuma namaa kanas osoo hojii tokkoon argin warroonni biyyarraa dhufan jedhanii baay'eetu hojjechaa jiru jechuudha. Maaliif warroota biyyarraa dhufan jedhanii jechuudha. Kan dhufe seeraan hojii hin galu. Kan immoo wanni jedhe dhugaa baay'ee rakkisaadha. Amma keessattuu Dubaayii keessatti yeroo ammaa kana keessatti warroonni haaraa dhufaniif baay'ee tokko ulfaatadha jechuudha. Baay'ee ulfaatadha. Maaliif ID minaamina jedhu bakka madaamonnis of sodaatu yeroo kana ijoollee baasanii gatu jechuudha. Yookaan kan fudhata biirootti hanga biirootti deebisuu wayya. Gatuu sanirra osoo biiroo gaarii qabaatte hin deebiti jechuudha. Akkasumas immoo dallaalli micayyoo takka Suudaaniidha biyyarraa fidee jechuudha. Minaan hin nyaattu, minaan hin jiru mana keessa haala saniin jechuudha. Micayyoon qoraaf fakkaattee teessi jechuudha. Kun immoo dallaala jechuudha. Dallaalatuyyuu nu gurgurachaa jira jechuudha. Waan hedduu kan gochaa jiru dallaala. Kanaafuu of eeggannoo guddaa gochuutu nurra jiraata isiniin jechuun jaaladha. Obboleewwan keessan gorsaa akka biyya namaa hin dhufne gorsuutu isinirra jiraata. Yoo hojiin argame hojii isin ofii keessanii hojii argitanii obboleewwan keessan haala saniin yaamtanii hojii galchuu dandeessu. Garuu haga hojii hin arginetti obboleewwan keessan dhufanii asitti rakkachuun baay'ee barbaachisaa miti isiniin jechuun jaaladha. Kanan isin jedha gorsoota garaagaraa yoo argachuu barbaaddan chaanaalii keenya laayikii gootanii akkasumas sheer gootanii nu jajjabeessuu hin dagatinaa isiniin jechuun jaaladha. Oduu isinitti yoon dheeresse dhiifamaa isiniin jedha. Kana gorsa kanarraa barannee ijoollee keenya yaa of eegnu isiniin jedha. Warroonni amma yeroo kana keessatti warroonni Dubaayii jirtanii warroonni mana madaamiti baduu yaaddanii mana madaamiti hin badinaayi manuma madaamii keessa taa'aa isiniin jedha. Yeroo ammaa kana keessatti baay'ee ulfaataa ta'ee jira jechuudha. Maaliif amma yeroo ammaa kana keessatti ulfaataadha yeroon inni keessa jiran kun jechuudha. Yeroo dhiifamaa jedhamee yeroo baay'ee ulfaataadha. Yeroo itti fattashaan akka baay'ee jiruuti. Warroonni immoo hojii hin argatin warroonni mana ijaazaa jirta. Yoo isinii ta'e manuma ijaazaa san keessa ta'a. Yoo isinii ta'uu baate hojii argachuu baattan achi gadi hin bayina. Yoo gadi baatanis immoo hojii seenaa daddafaatu hojii tuffattanii hin taa'inaayi. Waanuma argattaniin hojii seenaa madaamonni sarmanii ofirra nama ari'u. Kanaafuu akkasitti amma yeroo ammaa kana keessatti ijoollee akkanatti karaa irratti kufanii biyya ormaa keessatti hafan kanaaf sagalee taatanii bakka isaan rakkatanii akka baasnu akka wal bira dhaabbannu isiniin jedha. Nagaan tura.